akkamittiin wangeelli gara lixaa kana dhufee jedhu wal qabsiistanii isin immoo lubaa akka lubaatti waldaa kana keessatti tajaajila garaagaraa kennaa turtanii mudannoo fi muuxannoo keessanii wal qabsiistanii wangeelli har'a lallabamaa jiru maal fakkaata jedhuttis immoo nuuf na waan ta'eef mee maqaa keessan irraa kaasaati wangeelumti gara lixaa kanatti akkamitti dhufee isin immoo gara lubummaatti akkamitti dhuftanii hojii akkamii hojjettanii as keessatti immoo guddaa waaqayyoon galateeffadha maqaan koo luba Ittaanaa Roorroon jedhama. Kanaafi ani iddoo kanatti illee dhiyoo keessa gara kana dhufuun koo duraan gara jaarsoo keessa baadiyaa keessa hojjechaa kanan ture waggaa muraasa ani addan dhufuun koo wangeelli kun iddoo kanatti isa dhufee amma silaa jarri kun wangeela kana yommuu fidanii rakkinni isaan mudateeraa kan jedhamu gaaffii ture. Wangeelli algaa miti karaan irra deemu karaa fannooti rakkinaan dhufe. Rakkinaan dhufuu isaan beekani. Rakkinaan yommuu dhufuu kan isaan damdamachuu danda'ani namoota wangeela kana baratanitti bisheessu warri barsiisan. Iddoo sana yoo ari'aman iyyuu jara sana jabeessanii barsiisanii jara jabeessee barate kanatu immoo cimee iddoo kanaati wangeela kana dabarsa akkasitti ture. Carraa wangeelli kun bal'achuu itti danda'e fakkeenyaaf akkuma sila dubbatamaa ture karaa mana qorichaa dhukkubsatee isa dhufutti dura wangeelatti lallabu. Eddii isaan ciisanii warra peeshentoota mana keessa ciisanitti immoo kadhannaa godhamaaf. Wangeelli kun karaa kanaa jara kanatti sanyiin kun faca'a jechuudha. Lammaffaa du'a ga'iin dhufullee carraadha wangeela kana dabarsuuf. Wangeela kanatti lallabu. Karaa hoosteelaa amma jedhame hoosteelli goodaa kanaa namoota duraan amanantu ijaaree amma isa kana itti dabalamee fooyya'e malee. Har'a amma macaafa qulqulluututti barsiifama waldaa kana wanni kana goodaadha. Carraa kanatti fayyadamaniiti. Namoonni kun dubbiin kun humna hojjetu of keessaa qaba waan ta'eef namoonni dhaga'an kun keessa isaanii bu'a. Laphee banamaadhaan warra fudhateef hojii hojjeta. Hidhamanis waan fedhe ta'es keessaan baasu. Hin cimu maatii isaaniif dhaqanii barsiifatu. Isaanis immoo dabarsanii wangeela kana dabarsu akkasitti ture. Akkasitti bal'ate. Warri barate immoo bu'aa argatan irraa. Kanaaf cimee bal'achuu danda'e. Akkasitti adeeme wangeelli kun. Salphaatti miti. Ani ofii kootii addana dhiyoon dhufe jedheera. Wangeelli asiiti yommuu asiiti gara jaarsootti ergamne waldaa 3 fi iddoo lallabaa 2 duwwaatu ture. Achitti yommuu dhannu luba Qees Caalii Fufaa wajjin dhanne nuti utuu nuti achi keessaa hojjennu sabakaa 2 ta'e. Sabakaa 2 ta'e baay'ate. Namoota kana wangeelli duraan dursanii of kennuu gaafata. Jaallachuu immoo gaafata. Jaallatanii of laannaan hojii kana waaqayyotu hojjeta. Humna waaqayyooti. Humna hojjetu of keessaa qaba. Hamma jiraatan hamma hojjetanitti of kennanii jennaan ofii isaatii of hojjeta jechuudha. Garuu jaalalaan hojjechuu of kennuu gaafata. Of kennuu gaafata. Ani baay'een dinqisiifadha. Baay'een gammada waaqayyoo iddoo kanaan badiisa jalaa nu baasee iddoo kanatti na waamuusaaf baay'een gammadaan ofii kooti. Utuu iddoo kana hojjennu achumattan baradhee achumattan deebi'ee lubummaatti dibamee akka kana. Kana booddee hamma asitti immoo deebi'ee hojiuma keessaan filmaataan hojiin keenya filmaataan adeema waan ta'eef filmaataan gara dhumaa keessa gara kana dhufe iddoo kana beekuu keessa muraasan beeka jechuudha iddoo kana. Tole egaa amma wangeela bal'isuu keessatti iddoowwan garaagaraati iddoon wangeelli itti lallabamu yeroo baay'ee iddootti wallaansoon jirudha. Tarii wallaansoo sana keessa yeroo isin wangeela Kiristoos kana fudhattanii gara isaanii hidhattanii attami haalli namoonni ittiin wangeela kana fudhatanii tarii wallaansoon hin jiru laata akkamitti isin harkaa fudhatu silas kaasaniiru barsiisaan fa'aa dararamni hidhamni wantoonni akkasii fa'aa akkam laata akkamitti immoo dabarsitan laata isa kana jedhus. Inni namoonni hin jaallatu.
wangeela kana lafuma argetti dubbiin kun yoo darbatamu laphee isaanii keessa yoo bu'u hin fudhatu. Rakkinatu ture. Safaranii duratti hojjedhe keessa warra balabbaatota ture. Bataskaana dhaabbatanii qabu. Wangeela kana raawwateedhuma akka inni dhiyaatu hin barbaadan. Bataskaana keenya nu duraa jissu jedhu ari'atama guddaa ture. Iddoon keessa hojjechaa turre aanaa jaarsoo kana keessa balabbaata gurguddaa warra aanaa bushuu caalantu jiru. Namoota akka fakkeenyaatti yoon isin caqasee quroon tokko Gannatii Danuu jedhama. Reebee amantoota keenya dhaqeen kiristinnaan isin kaase jedhee cuube. Mudannoon akkasii hojii tureera. Nagaasaa Tufaa namni jedhamu immoo innis balabbaatuma quroodha. Waldaa tokko dhannee ijaarre. Gaafa ijaarru magaazima fudhatee dhaqeetti bahee mul'uj godhee girgiddaa isa dhaabate mul'uj godhee ciree lafatti gannaqe. Namni gaafatu sin jiru. Jaratti immoo fidee hidhe. Isaan kana gaafatu hin jiru sin. Amma ganaadha mitiire yoona kana asii oliyyanne qees gammachuun fa'a addana jiru. Poolisii fuudhanii dhaqanii isa qabatanii isa warra safara sana jiran qabanii fidanii akka afarsataatti fidanii asitti hidhan nama 10. Yoo asitti hidhanii kanaa booddee hin mari'ate dhufee jara isa hojjechiise gaafa mari'atu abbaan seeraa tokko maal ittiin jedha. Lafi kan keetii jaratti tokko lafa isheen dhufte sin beeku lafa koo gubbaatti muka dhadhaabdee jirti yuun cirsiisee maal gochuun wayyaa jennaan. Ma'ana jettee yaabtu reedhaadha jedheen. Ana talaafiidhaa jedhee dhaqee yaase jara. Jennaan si talaafiidhaa farrame. Yaa'usuma farrame achumatti faayila irratti bansiisanii dhaqee quroosaa dhabee galee ji'a 3 hidhame. Quroonsaas yaa'usuma irraa ka'e. Waldaan sunni inni akka eessaatii ari'atee akka gama yaakkoo sanaa dhaqee wanni ta'e utaalee mana isaa bukkeelaa akkasiif akka gama karaa kanaatti dhufee mana isaa bukkeetti ijaarame ol siqe. Aggoo haroo kan jedhamu. Mudannoon tureera. Mudannoon akkasii tureera. Hidhamuunis tureera. Wangeelli akka rakkina nama bisheessa. Namni tokko mismaara yommuu rukutu jabeessee gadi rukuta miti. Hamma gadi rukutame kana jabaata. Kanaaf wangeelli ari'atamuudhaan geggeeffama nama fayyisaa, nama guddisaa, nama jiraachisa. Kanaaf hojii baay'eetu hojjetame wangeelaanii namoonni jireenya baru waa'ee lubbuu isaaniitiif fayyuu duwwaa miti. Fooniinis hin fayyu, jireenyaanis hin fayyu, ikoonomiinis hin fayyu. Kan hundumaa geeddara wangeelli. Kan hundumaa geeddaruu isaa kan heddii baranii qabaan irraa hin danda'u. Namoonni keenya bara kana jabaatanii itti fufuutu barbaachisaa malee ganaadha wangeelli ammayyuu. Tarii haala wallaansoo yeroo sanaa wajjiniin wal qabatuuni wangeelli amma lallabamaa jiru kun tarii amma iddoo garagaraatti waldaanis baay'ateera ari'atamnis baay'inaan hin jiru gama wangeelaatiini. Isa kana yeroo wal bira qabdanii ilaaltan tarii hundee fageessanii barsiisuun akkuma sinsila jettan kan tarii dadhabinni jiru maal fakkaata utummoo akkam ta'e gaariidha jettu sin amma muuxannoo kaleessaa irraa kaatanii. Amma wangeelli yoo alaammichootiin namaatti dhufu natsaannatiin yommuu jiraatu hojiin hafuuraa immoo kufa gadi kufa. Yommuu ari'atamuun hidhamuun jiru kadhannaatu jira. Yoos hojiin hafuuraa hin cima. Garuu bayeessa amma ari'atamni salphaadha. Garuu hojii wangeelaa immoo yommuu ari'atamni jiru irra jabaata. Yommuu sana irra jabaata. Maaliif kadhannaatu jira? Namoonni kadhannaatti cimu yoo karaa bakkee natsaannatiin jiraate hojiin hafuuraa gadi kufaa deema. Amma kan nu laaffiseyyuu ari'atamuun dhibuudha. Ari'atamni hojii hafuuraa irratti yommuu ka'u hin balleessa seemini namni waldaan hin badu yommuu sana hin jabaata. Hin jabaata. Yoo hidhame mana hidhaa keessatti yoo rakkate rakkina sana keessa hin kadhata Waaqayyoon. Waaqayyo wajjin walitti siqaa yommuu sana jabaata hojii wangeelaa. Kanam jedhani karaa koo. Kan inni caalu
waaqayyotti nama buta rakkin. Namni yommuu rakkatu waaqayyotti siqa. Waaqayyotti yommuu siqu immoo hojiitu hojjetama. Yommuu dhaqee nagaa argatee bakkeedha nagaa oolee nagaa bulu immoo kadhannaatu laafa hojiin hafuuraa kufaa dhufa. Akka kana. Tarii amma dhaloota yeroo ammaa kanaaf haala wangeelli itti lallabamaa jiru wal qabsiistanii dhaamsa akkam akkamii qabdu amma muuxannoo keessanii bu'aa kaleessa dabarsitanii wajjiniin bu'aa kaleessa dabarsitanii wajjiniin wal qabsiistanii dhaloota kanaan maal jettu mee dhaamsa akkamii qabdu dhaloota kanaaf? Dhaloonni kun gaariidha barateera. Sammuus qabaa. Haalli mijataa fiidha. Yeroo tokko yeroo nu barsiisan keessas gaafa ittiin dhufanii waggaa 8 Jarmanii turanii dhufanii nu barsiisanii jima jaaduwaa nu barsiisan barumsi isaanii yoo sana nu barsiisanii hojii wangeelaa kun akkammaa kanatti deema miti. Namooti yommuu baratan hin tuffatu. Wangeela dhaggeeffachuu kana hin tuffatu. Baay'isanii itti hin barsiifne yoo jedhan jedhanii deemu kan jedhamu kana nu eeggataa jedhan. Amma wangeela kana yommuu barsiisan akkuma yeroo isaatti fala duukaa qopheessuutu barbaachisa. Dheeressinee akka duriitti barsiifne yoo jedhame hin danda'amu. Akka yeroo isaatti hamma akka nama mucoolii yommuu barsiisan amma yeroo xinnoo barsiisu miti. Akkuma mucoolii kanatti hamma waan xinnoo kana hamma ishee mi'eessanii qabachiisuu gaarii ta'a. Akka kanaan duraatti barsiifne jechuu yoo dhiifame. Kun immoo abboonni wangeelaa namni amane hundumtuu mana isaatti cimuu mana isaatti yoo cimee maatii isaa cimsee maatiin tokko hundee waldaa kiristiyaanaati. Isaan kun yoo cimsan waldaan maatiin tokko yoo cimee waldaan kiristiyaanaa cimsaasitti. Maatiin cimuu yoo baate maatiin gadhiisii ta'ee waldaan kiristiyaanaa kufaa deema. Waldaan kiristiyaanaa har'a kanan jedhu kan isheen bisheessuu qabdu maatii barsiiftee yoo cimsitee ijoollota cimsu isaanii mana isaanii keessaa ijoollee isaanii qabachuutti gaafatama qabu xinnummaatti yabbuu jiidhaatti maru jedhu. Ijoollummaatti maatii isaanii yoo cimsan waldaa kiristiyaanaatu cima addana. Kanaaf kun barbaachisaadha. Namni nama wangeelaa yoo ta'e kiristiyaana yoo ta'e karaan kiristiyaanummaa karaa fannooti waan ta'eef rakkinni numa jiraata. Oolee bulee bifa geeddaratee dhufa. Yoo karaa ari'atama hidhaa maaliin dhufuu baate kunoo dinaddee fidee dura qabee raate wangeela lafa keessisiisa. Kanaaf haaluma biyyi lafaa kun itti jiru duukaa siltii isaanii geeddaranii abboonni wangeelaa kun dammaquutu barbaachisan jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Akka waldaa Makaana Yesuus Najjootti yoo hojiin waldaan kun hojjettee fi amma hojjechuuf karoorfattee jirtu irrattis dhaamsa qabdan. Ani jaarsolii waldaa kanaa dinqisiifadha karaa koo. Bara kana koronaan yommuu dhufe COVID-19 kun yommuu dhufe akka jirutti cufame waldaan. Maanguddoota asii kanan galateeffadhu al tokko hin cufamne asii. Guyyaa hiranii kadhannaa pirogiraamii baasanii dafinoodha sanbata guddaadha hamma sanbata guddaatti kadhannaatu ture. Waldaan kun akkasitti deebi'ee guute. Akka yeroo wajjin hojjechuutu barbaachisaa. Yeroo wajjin hojjetanii baay'een itti gammadan galateeffadhaan. Amma yoo akkasitti naa cimsan gaariidha. Bara kanatti yeroo beekanii yeroo duukaa dammaqanii yoo hojjetan malee hojii wangeela akka duriitti akka akkasitti jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Kanaaf akka kanatti warra badee irraa mana waldaarraa fagaate yoo akkasitti deebisanii yaada isaanii kana nan deeggara baay'ee akka kanatti itti fufee jedheetan. Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadha. Amiin. Ulfaadhaa isinis gaaffii akkasii kan nu gootan ulfaadhaa. Hojjetaa wangeela dhugaa jabaadhuu gatii dilba kee